halkan inatti tole. Hayya kana namatti tola edaa zanaa jechuun goddanyoota ofii wajjin hiriyoota ofii wajjin zanaa jechuun fataa jechuun aboo maarsi barreessuu si quwadhaa miti deemne yeroon hindi inni daasii quwadhaa kana das nama jedhaa fataa zanaa hayyaalitti edaa baay'ee dasa jedhee tirigaratu jiru. Hiriyoota ofii wajjin zanaa jechuun akkatti namatti tolu. Kun entu bilbilee turee Hello. Hin dhagaya. Barsiisaa akkam jirtu? Fayyaa keessanii? Tasaasofne ana. Xiqqoon ni tolchidha. Yayyan qarshiin gumii miidiyaa fashamaranii narratti narratti guuraniitti ni jedhan. Boru fidee dhufaa? Hayyee fidee dhufa. Eshi barsiisaa eshi. Xumurri qophii boruudha. Hayyee eshi galatooma eshi hin dhufa fidee dhufa. Haya. Cufee jira. Isaan fuudhee kafala qarshii. Yaa Rabbii. Eessumaa fuudhee qarshii mana barumsaa kafaleetiin hin jedhamu. Eessumaa fuudhe. Kana maraayyuu kan na godheetiin hin jedhee. Biyyaa badduu qabaachuu kan gooti. Osoo kaleessa isii wajjin gadi bayuu baadheetiin hin jedhe. Osoo kaleessa isii wajjin dhugee qaama'uu baadheetiin hin jedhe. Osoo kaleessa ala buluu baadhe kuni marti narra gahee hin jedhaa. Amma eessaa fuudheetiin hin kafala. Eessa abbaa kootiiti fideetiin hin jedhamu. Eessuma abbaa kootiiti. Eessa jirte sunillee. Nama malee hin jira namni tana qabatee deemu. Nama malee hin jira. Birrii kaleessa horiirratti ergeetiin hin jedhan hadha balleesse. Dhugeen qama'een. Barumsummaan kunillee osoo natti hafeetiin hin jedhe mataa kanneen. Namni akkanaa kun tamaarii eessa qaba? Odda horra biraan fagaadheetiin hin jedhe wanta ani raawwanne hin jiru. Waan duraan hin jammarre mana jammaree jiru. Wanta duraan hin raawwanne odda horra biraan fagaadheetiin hin jedhe. Maalkiya godhama eessa abbaa godhate fuudhee qarshii mana barumsaa kafaleetiin hin jedhe. Fatanaan gahee jira. Ani waan kafalu hin qabu. Maal raawwatu? Maal naaf wayya? Eessaa fuudha? Namni akkanaa kun immoo baratus maal biyyaa gochuu danda'a? Akkam ta'a? Maaltu jira? Wanta ati qabu? Wanta an gurguruu danda'u? Maaluma qabame? Maaluma gurguree kiffiyyaa mana barumsaa kafaleetiin hin jedhu? Abbaan kan koo akkasitti amaanaa rabbitti si kenne of eeginaan jedhe ani immoo wanta raawwadhu kan isaan faallaa. Dhuga hin qamaa kana caala gunxini naan jedhe maaluma balleessin. Maaluma raawwachuu qabaadhaan. Maal qabu? Waraqata silaa galma galuu kun akkana jamar qabameessa jechuudha. Akka kaleessa na gadhee jedhamu.
sakkaree jedhee akka kan koo kana ta'a. Waan qabu mara balleessee filatu kanaan hiriyyaa badduu qabu. Galma ga'ee jira kanaaf dhibee qaba. Galma ga'ee jira kanaaf dhibee qaba. Kanaaf dhibee qaba. Galma ga'ee jira. Abbaa kan koo ilmi abbaa kan koo dhiisee mara galmaan ga'ee jira kanaaf. Wantuma har'a irraata nyaatanii rafuu jiru hin qabu. Yaa Rabbii! Anummaan maalumaa? Maal kan koo fida amma? Abbaan kan koo akkasitti kan lolu san yoo amma deebi'ee gaafa inaaf kennuu hin dandeenye. Akka inaaf kennin jennee kaleessa fuudheetiin irraa dhufu har'a dhugeeni qama'eeni. Galma ga'ee jira waan ta'eef. Galma ga'ee jira sana. Eessaa fuudhee kafala? Eessuma abbaa kootiitii fuudhee kafala qarshii kana mara. Ani balleessee jira guyyaa har'as se'u. Ani waa mara dhabe. Qohee hiriyamatee ta'ee dachii dhinnee qamaanii akkasitti shishaa aarsaa wajjin gullisan akkasitti fataana gootisan bilbilee ta'een gaafa dha'uun ani qeessite garuu narraa kaasti isaatti kana rafuun ooltu. Yaa Rabbii! Heeloo! Wayyeeni qoonjoo! Akkam jirta bareedduu tiyya hiriyyaa tantoo qaalii namaa. Uff! Waan edaa yaadadhee baay'ee dasna jedhee. Akka ati guyyaa raftu si beekee bara. Ani mootiyyumaan rafa jetteeti. Ammaa tana barsiisaan tokko narratti bilbileetiin hin ture. Mida gorsaa bultee kanaaf guyyaa rafta akka ati rafuu wajju beekeetiin hin ture. Amma rafaa jiraachuun ooltu jedhee jiran. Chicken kee. Bannaatish gudii siiftee jira maal deebitee raftamti na dhagee. Qarshii eda balleessine. Halkan edaa balleessine walochiin. Kan gumii mini miidiyaatiif kan gumii mini miidiyaatiif barattoonni irratti guuran turan. Eeyyeen akka tasaa ta'anillee gumii san keessa hin jira ture. Garuu qarshiin balleessineetiin hin jenne wajjin minalbaat yeroo naa liqeessiteetiin hin jette jedheetiin amma siif bilbilee nama biraa hin qabsi malee hiriyyaa tan ta'u. Na gargaaruu dandeessaa? Please. Bannaatish rakkina kana keessa na dhiisin har'a bichaa na baasi. Assaabuu hin dandeenye. Maal godha? Eeyyeen hayye furmaata bichaa naaf himi furmaata bichaa qabdaa naaf liqeessi bakka naaf liqeessi deebisa rakkoon qabu yeroo abbaan kan koo naaf ergeetiin hin jedheen hin qabu hin qabdu booda siin haasaa hin qabu akkam godhaa duraanuyyuu gaafa gammadanii fira wajjin hiriyyaa wajjin gaafa booyan immoo kophaa ofiiti jedhan anas deemiin irra gahe maal godha dargaggeessa wanta akka gochuu hin danda'u akkamitti akka qarshii kana argadhu bicha baasuu qabaadha mala abbaa kan koo akkuma beeku kan lolu isaani amma garuutti hin danda'u mircaa biraan qabu maal gurgurachuu danda'a? Maaluma gurgurachuu danda'a? Wanti ani qabu daftara tana ta'u waraqaa irratti baradhu. Har'a eessaa fida? Eessa kootu na baasa? Maal kan koo qaba waan qarshii kana mara naaf baasuu danda'u waan?
maal godhuu danda'a? Yaa Rabbi kan koo namni hiriyaa gammadee ture namni hiriyaa badduu qabu wadaa dhaabbata har'a eessaa fuudha? Maal qaba waan gatii kana naaf baasuu danda'u anummaa maqaan baduu mannaa mataan baduu ho'a jedhe Oromoo. Anis immoo Hai nafsee danda'u bakka ati na dhaabnetu jira bakka ati na dhaabne jira situ waa maraan agarsiisa adda warra biraa deemeetiin jedhee waa mara balleessa ofii kan kootees badee jira waa mara dhabduu ta'aatiin jira anummaan maaluma qaba waan tokko fi tokko qofa haaruu qabaadhu. Bareedumsaa qaba. Mala horii baasuu qabaadha of cinquu namanna. Mala kana baasuu qabaadha. Maali yoo raawwadhe naaf wayyu? Maal qaba anummaa waan gatii kana naaf baasu? Wanti yeroo ammaa kana keessa gatiin ol ka'a kan huddii. Maaltu jira wanti mana kana keessa jira? Sila silkiitan maal na baasti silee nama takka na baasuu hin dandeettu. Ofii kan kooti baduu naa kun lama maqaan kan koo baduu naa manna. Kanaafuyyuu anis durbummaa qabu tana gurgurachuu qabaadha. Gurguree qarshii kana ofirraa kafaluu qabaadha. Maaliif jennaan barattoonnis na amanuu hin danda'an. Ammaan booda barsiisonnis namaanis ni jibba. Intala ebalota akkasii naan jedhan mataan kan koo baduu fayyu. Akkam jedhee eenyuun gaafadha garuu nama durbummaan irraa beetu an. Hin beeka akka yeroo ammaa kana keessa durbummaan akkaan waddii taate. Ani mootummaa hanga har'a dhiira meeqa janaajanaanii ture dhiira meeqa ofitti fakkeessaanii ture. Yoo na ilaalan qaamni qaamas bareeda qaba. Durbummaas ni qaba. Bareedumsas ni qaba. Durbummaa tana takkittiin dhiira meeqa janaajanii hanga har'aarraa nyaataatiin hin ture. Har'a garuu gurguruuf deema. Haay isima gurgura. Dhiyeessu. Ofii kan kootee of balleessuu naaf wayya maqaan kan koo baduu manna. Buusuun ta'uu baattee labseen maattan ta'uu haa baddu. Bilbila mucaa sanitti qofa. Durbummaa tana gurguradha. Akkasuma naaf wayya waanuma ofiitiin gabayaa bayaatan hin jenne reemaa Oromoo. Aarus hin qabaadhu. Wanti bade haa badu. Bakka murteessee jira. Haa hiriyyaa badduu garuu. Heeloo Jamaaliyyaa inni qoonjoo akkam jirtu fayyaa kan keetii? Ani nagaa kooti bareedaa. Oo sagalee kan kee baay'ee yaadee ture. Eessa badde? Waan ho'i rakkadhee jira. Dubbiin irraa gabaabsinitti hin dheeressini nagaa kan kee. Nama durbummaan irraa bitu naa soqe. Maa hanga hadhaa ofiin jajaa hin turre. Amma garuutuyyuu ofiin jajaa hin jiru. Sinis qalladaa hin jiru. Durbummaa kan koo gurguruu barbaada. Abbaa fedhettis yoo fe'eetiin jedha. Rakkina kana keessa kan na baasuu danda'u ofii kan kootee of qofa. Waan biraa hin qabu. Waan takka hin qabu. Waan rakkadheetiin hin jedhe birri ijoollee mana barumsaa kan gumii mini miidiyaa balleesseetiin hin jira. Halkan edaa. Hiriyaa tantuu wajjin. Eeyyaan zamzamiin wajjin caffaraa. Ani bichaa waan ta'ame beekuu hin dandeenye si asirraa hin danda'u. Amma rakkina kana keessaa waan ta'an bahuu ni danda'u. Durbummaa hanga hadhaa ofiin jaju tana gurgurachuu qofa. Malee waan biraa hin qabu.
abbaan kan koos yoo dhagayeetiin hin jedhin ajjeesa. Harmeen koos isa jibbiti. Kana manna anaaf si jidduu bichatti mistira haa ta'u. Yoo barbaaddeetu maalleen bitachuu hin dandeetta. Qooyi ati qalladaa jirta kanaan jettu an afaan baafadhee kana si gaafachuu kan kootti si ajaa'iba maaliif? Rakkinni wanta nama koon hin qabu durbummaa gurgurachuudha. Wanti biraa maaliin durbummaa gurgurachuudha durbummaa gurgurachuudha. Namni rakkatu yoo rakkateetiin hin jedhe namni waan qabu gurgurata. Waan qabaniin gabayaa bayan. Anis immoo waan qabu. Jamaal, please attaannaa dide. Gurgurachuu fedha waan qabu gurguradha. Bakka. Ishi walii gallee jirra. Borganama si eega. Haya. Ishi. Bakka waan qabu waan biraa isaa fida. Waan biraa isaa fida. Kun martuu balleessaa anuu fi kan kooti ofirra dalage iskibirtuu anuu fi kan kooti ofirratti aarrameenutu iyyuu kana mara nageessa. Gartuu durbummaa sana dhabee jennaan ani yoo eenyuma janaajana akkama maaluma jedhee nama janaajana hanggaadhaa dhiira meeqa janaajanaatu. Ay durbummaati yaa si gurguradhee jiraadhu. Dhiira meeqa janaajanataan ture hadha. Gatii rafa isaanii gurgurummaa. Wanti jireenya kan koo guutuu na jiraachisu ta'uu qabaatan kan itti gurguradha. Maaliif jenna yeroo ammaa kana keessatti hin jirtu. Qawaan qaalii waan taateef. Anis immoo isii qofan na baasa. Baguma si qabaadha durbummaa tan ta'u suusiin qabaachuu baadhee har'a silaa of ajjeese abbaa kan koon ajjeese silaa waan ofillee ajjeesuu baadhee. Baguma dhugaan ta'in durbummaa ta'u. Ya Rabbi durbummaa ta'u. Ya Rabbi baguma dhugaan ta'in. Alhamdulillah.